حالي رو أما كان أرموتي في أرميان كي سجل توفي حالا سرنا دراني والجنا قبني إلى دجيدا في السميلة جون قندبة دينا الأحمد سرنا يرو دراني خيستي دينا توت أرمو كي سر بقاسي أرمو كي سرتي أجسي أرمو كي سرتي سامي ميتا أدى الرجيسا ترم ملك الراقاسة أهل سلاسة في دركي هنقبر وجانتم قرو أما السنين فلاده ترم المان أباتكو المان هاتك قديسيتو هار مجلت ولا جيسا قمارة كانت أبجح جريتون بل إنهن دبتيته جرم وصو التنسن ندرتم شير لا يقولودان نما هندبرا أكرك أبو قرو هندقتنام تولي gabaasa kana akka isin hubattanii fi waa xiqqoo isin kaasa. Kanaan dura rakkoon Oromiyaadhaa Wallagga keessa turte. Yeroo dheeraadhaaf Gujii as deebitee Shawaa Deengaddaa Harargee Arraantan ammoo Arsii. Wanti deemu jiru tun isinii galu jiraame deemsisi kaayyoon jalqaba gartee wanti kun takkeettee lafaa kaateef riphee lolaa balleessuu waan jiru. Gama biraatiin ammoo riphee loluma kanaafuu kan jaaraa jiru mootummaadha. Odeeffannoon jettus irra deddeebitee bahaa turte. Duba amma taateen Arsii keessatti uumamtu tun ammaan tana sagaleensi ol baate malee waan arra uumamee miti. Ani baraa yuunivarsiitii bara duniyyaa daddaa hiriyaan kiyya kan wajjin gartee doormii dhageessoo wajjin jiraachaa turre obboleessii isaa ajjeefamee gaddee isaa wajjin teenyee ture tasiyaa. Sababuma waan makkanaa tanatti jechuudha. Uummanni kun kan gidiraa tana dhandhamuu eegalan waggaa laafaadhaa miti. Uummata gartee takkaa buqqee isaarraa buqqee hin beeyin. Uummata namni buqqee'uu isaanitti dheessu. Uummata nama qobsiisutu sababa siyaasaa erga ilmaan Oromoo gara aangootti dhufaniitiin akkanatti gidiraa meeqa argaa jira jechuudha. Haalli ammaan tana qe'een Oromootiif Oromiyaan keessa jirtu haala sirnoota dabraniitiin waggaa wal cina qabamee ilaalame dachiisamee. Kanaan dura diinaatiitu Oromoo qe'ee isaarraa buqqaasee, Oromoo qe'ee isaarratti ajjeesee, Oromoo saamee waan adda addaa godhaa ture. Bara Minilik, bara Haayile Sillaasee, bara Dargii hanga bara Wayyaaneetti. Ammaan tana immoo ilmaanuma Oromoo ilmaanuma haayita akka deesseetiitu akkanatti qe'ee isaanii haadha isaanii irratti qumaara siyaasaa hamaa kana taphachaa jira jechuudha. Taateen jalqaba gartee karaa Wallaggaatiin eegaltee gartee ammaan tana Arsii irra geessee jirtu kun marsaatti aantu Baaleef akka deemtuutu himamaa jira jechuudha. As keessatti waan takka waan sirriitti dabaafachuu qabdaniiti jira. Qaama siyaasaa mootummaa warra aktivistoota finjee biyya adda addaa irra taa'u qaama hidhatee biyya keessa socho'u qaamni sadanuu akka gartee uummata irratti qumaarri siyaasaa kun taphatamuu fi kubbaa walii kannaa jiran. Kanaaf ragaan keemaalee hojjetu taate viidiyoo seenaa himji mootana waliin haala geeffannu dhageeffadha. Yeroo sadii waggoottan afran dabre keessatti biriifiin kennu gaafatanii turan jechuudha. Xiqqoo qaccee qabee ka dubbadhee jedhe Baale keessa Alshabaabtu jira. This is yaada isin gaafachaa jiru. It is something that it is concluded that they exist jechuu kiyya. Garuu naannoo Arsii kana keessa Alshabaabtu jira moo hin jiru ka jedhu it was an interest of the US government for a very long time because Mali laal waan isin jette gartee mee akka ifa isin taa'utti jala isin haa deemu naannoo Baalee keessa Alshabaab akka jiru jala sararamee gartee beekamee jira mootummaan Ameerikaallee gartee hordofaa jira itti himu jirti beek amma dubbii karamoo fu jirti taatee amma gartee Deengaddaa Harargee taatee amma Arsii irra jirtu kana baru gara Baaleetti akka tarkaanfattuu fi meeshaan godhaa jirti sirriitti hordofaa dubbisi amma isin tun aktivistiif hin jetti qabsooytuu mirga Oromootiif hin jetti nama Oromoof dhaabbadheef hin jettu bara kana keessa afaaniinillee Alshabaabii naannoo kana jira ja'anii dubbachuun akka gartee uummata san guutuu bakka takkaffituuti. Maaliif addunyaan wantoota akka maarree Alshabaabii jinni jaamu kana ifiif ijaarratanii gartee ittiin biyyoota Islaamaa keessattuu ittiin cabsaa jiran. Soomaaliyaa fudhattee, Liibiyaa fudhattee, even Naayijeeriyaallee yoo fudhattee, Sooriyaadhaas, Iraaqis biyyoota adda addaatti ifumaa fi jarri ijaarratanii wantoota Alshabaabii fi jinni jaankaa jaantana ittiin biyyoota Islaamaa ittiin balleessaa turan. Amma waan amma gara Arsii keessatti taa'aa jiru kana gara Baaleetti achi meeshaan godhaa jirti dhageeffadhaa waan isin jettu. Naannoo sana keessatti exclusively ortodoksiin ajjeefamtii kan jiru kana keessatti mootummaa ofumaa isaatii uummata kana maqaa balleessuuf dhamni mootummaan kun kana gochuu. Laal mootummaan Ameerikaadhaa waggaa dheeraa waan kanarratti qorannoo taasisaa jira. Keessattuu waan maalii Alshabaabiitu Baalee keessa jira waan jiru. Dubbiin amma intalli afaan siin dubbatte kun dubbii gartee biyyoota Afrikaa, biyyoota Arabaa, biyyoota hedduu kana diidee balleessaa jirtu. Kana jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaan Deengadda kiristaanotaatiitu Naayijeeriyaa keessatti ajjeefamu jireetteetiiti. Ummata Islaamaatu kiristaanota ajjeesu jireetteeti biyya namaa biyya birmadummaa qabdu dheeyitee dhawaa turte Ameerikaan. Baranumaa beeku wagguma baranaa kana keessa. Isni galee
amma taatee sanii gara Itoophiyaatti as yaamaa jirti qaallittiin tun. Amma Ameerikaa waan kana sirriitti hordofaa jirti. Uummanni Ortodoksiidhaa uummanni Kiristaanaa naannoo kanatti maaliif baay'inaan ajjeefamaa waan jiru Ameerikaan sirriitti qorachaa jirti jettee kaasaa jirti. Alshabaab Baale keessa akka jiru dhibbatti ragahamee jira. Ammoo Arsii tana keessa hoo ni jira waan jiruullee ammallee qoratamaa jira. Argitanii tanaafiin qumaara siyaasaa kan uummata miskiina irratti dalagamaa jiru kana keessa qaamni mootummaatiis qaamni hidhatee socho'uu fi warra aktivistiif hin jee hundinuu harka qabaa. Duba abaarsi gartee haadha miskiintitti garaa beelaatiin gartee qoraan guurtee mudhii isii hidhattee fuula namaa dhaabbattee isin barsiiftee irra isin addunyaarra fe'atanii kanatti isiirra sirbitan kana isinitti haaqee balamoo rabbiin gadi teessisni yaa kanu. Warri mootummaatiis warri hidhatee yaa'us warri aktivistii itti dhiyaatanis dubbiin amma gartee tahaa jirtu kun imimmaan haadhatee saniitiin qoosuu jirtan malee nama takkaa miti. Diina takka diinummaan isin dhawaa jirtu takka illee hin jiru. Sadarkaa kanatti gartee waan biyya keessa hin jirre afaan siitiin miidiyaa gubbaarratti ol baatee hoggaa dubbattu amma qaallittiin tun hangam takka akka Itoophiyaa guutuudhaaf wanti kun balaa taate nama miidhaa isin gartee Soomaaliyaa keessatti maqaa Alshabaab garee hidhattootaa kanaan fidaa jirtu beekuutiitu waan kana beekaa jechuudha. Soomaaliyaa yeroo barbaadanitti gartee maqaa Alshabaab maal jaariin daaraa godhaa jira. Akka amma Soomaaliin biyya 5-6 keessatti biyya 6 keessatti addaan qoodamtee wanti Soomaalii jaamu turaaf taatee kana daaraa ol gootee amma facaatee kanatti sababni itti haftee sababa maqaa amma isiin kaaste kanaa jechuudha. Dubbii tana sirriitti itti qaqqabaa laala. Warri hidhatee gaara jiruus warri aangoo irra jiruus warri aktivistiif hin jiyaa'us sadanuu ilmaan haadha takkaati ilmaan Oromooti qumaara kana warri taphachaa jiru isaanii jechuudha.